Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota kottaa Oromoodhaa jira jirtu bakkuma jirtan guutuu addunyaa mararratti nageenyi keenya isin bira nuuf haa ga'u yookiin isin bira nuuf haa qaqqabu isiniin jecha hordoftoota kottaa Oromoodhaa warroonni nu jalatti argamtan viidiyoo yookiin barumsi nu gallakkifnu isinitti tolee laayik gochuudhaan akka isinitti tolee nu mirkaneessaa isiniin jennaa. Warroonni nu jala hin jirre gama chaanala keenyaa haaraa taatanii gama kottaa Oromoo dhuftanii subscribe gochuudhaan akka notificationin isin bira gahee barumsa nu gallakkifne irraa fayyadamuu dandeessan all notification irra gochuudhaan subscribe gootanii akka nu hordoftan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Har'aan barumsa tokkollee qabadhee hin dhiyaanne guyyaa biraatiin barumsa qabadhee isin dhiyaadhuu fi na eegaa isiniin jedha. Barumsi qabadhee isin dhiyaadhu kan isin fayyadu akkasumas hedduu namatti tolu qabadhee dhiyaachuuf deema. Hanga barumsa kiyyaan walitti deebinutti nagaan jiraadhaa. Horaa bulaa isin jaaladhaa hordoftootaa fi daawwattoota kottaa Oromoo.